dirree qabsoo keenya kan itti jijjiirru barnoota fi teknooloojiidha. Jijjiirama kana dura dhaabbileen barnoota Oromiyaa keessa turan naannoo 16,000 turan. Amma 36,000 ol naannoo 37,000 siqaa jiru. Keessattuu manneen barnoota bu'uura boruu 19,000 ol amma hojiirra jiran. Waliigala kan ijaarame 20,000 darbee jira. Kun lafa qabatee dhaloonni keessattuu dakaa dhufu. Dhaloonni bu'uura boruu jennu kun barnoota idileen duraa akka argatu gochuudhaan. Dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa akka hiikamu gochuudhaan. Dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa hiikuu qofa osoo hin taane daa'imman kun sammuu isaanii dagaagee akka guddatan, nyaata madaalawaa akka qabaatan, iddoo turtii, iddoo taphaa akka qabaatan, sammuu gabbatee akka qabaatan xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Dhaloota amma jiru kana caalu akka qophaa'u xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Qalbiin biizinasii saba keenya keessa amma yoonaa jiruu fi sabni keenya dinagdeedhaan ce'uudhaaf kan isa barbaachisu waliin gitu. Kanaafuu daa'imman kutaa tokkorraa kaasanii dhaweessummaa yookaan interpreneurship akka baratan, kid interpreneurship akka baratan godhamaa jira. Dhaloota dinagdeedhaan yaadu dakaa jalqabnee uumaa jira. Amma barnoota keenya irratti kan kutaa olii jiran bultii addaa irratti bu'aawwan tokko tokko argamaa jiru dhugaadha. Garuu dakaa waan hamaatu itti dhufaa jira. Amma warri isuma xixiqqaa argan kanaan kan warri waccan tokko tokko jiru. Galaana hamaa dakaa jallisnee itti fidaa jira. Galaana hiyyummaa Oromiyaa irraa fuudhee balleessu. Galaana dubartoota Oromiyaa irraa balleessu. Galaana badhaadhina hunda galeessa ta'e sadarkaa maatiitti Oromiyaa keessatti dhugoomsu. Galaana biizinasii fi investimentiin akka bal'atu godhu. Galaana ogummaa qabaatee ogummaa ga'umsa qabu horatee ogummaa saniin dhaloota sadarkaa olaanaatti ceesisu. Sanatu dakaa qophaa'aa jira.